Gaaf tokko mana mootii guddaa tokko keessatti tajaajilaan baay'ee ogeessaa fi qaroo ta'e tokko ture. Mootichi gadi fageenyaan waan isaa amaneef osoo isa hin mariisin murtoo guddoo tokko illee hin murteessu ture. Sammuu fi dhiibbaa inni qabu irraa kan ka'e namoonni mana sana keessa jiran hedduu itti hinaafuu jalqaban. Gaaf tokko mootichi tajaajilaa sanaan ati baay'ee qaroodha, ilmi kee garuu gowwaadha. Inni tasumaa sammuu hin qabu jedheen. Ministeerri kun ajaa'ibsiifatee maaliif akkas jetta? Ilmi koo gowwaa akka ta'e akkamitti agarte jedhee gaafate mooticha. Mootichis akkas jedhee deebiseef ganama ganama yeroon saba koo waliin wal arguuf deemu ilmi kee yeroo hundaa achi jira. Guyyaa guyyaan gaaffii wal fakkaatu akkana jedhee isa gaafadha. Warqee moo meetiitu irra caalaa gatii qaba jedhee gaafadha. Guyyaa hundumaas deebisee meetiidha naan jedha. Ministeerri kun qaana'ee jecha tokko osoo hin dubbatin gara manaatti deebi'ee ilma isaa waame. Ilma koo sibiilli kamtu caalaatti gatii guddaa qaba? Warqee moo meetiidha jedhee ilma isaa gaafata. Ilmi sun battaluma sanatti warqeetu gatii guddaa qaba haa abbaa koo jedhee deebisaaf. Erga akkas ta'e maaliif meetiin caalatti gatii akka qabu mootichatti himtaa jedhee gaafate. Mana murtii guutuu fuulduratti gowwaa na fakkeessaa jirta jeen. Ilmi isaas kolfee abbaa ganama ganama mootichi saantima lama fuuldura koo kaa'a, tokko warqee fi tokko meetiidha. Isa caalaatti gatii guddaa kan qabu akkam fudhadhu na ajaja, ani yeroo hunda saantima meetii filadha. Innis kolfee meetii naaf kenna. Ministeerri kun fuula isaa rukutee garuu maaliif saantima meetii fudhachuu itti fufta? Har'a sababa sanaaf manni murtii guutuun natti qoose. Ilmi kun jecha tokko malee abbaa isaa gara kutaa isaatti geessee saanduqa mukaa xiqqoo tokko banee saantima meetiidhaan guutame ture. Ilmi isaa deebisee saantima mootichi guyyaa guyyaan naaf kennuudha. Yoon guyyaa tokko saantima warqee sana fudhadhe gaafii sana na gaafachuu dhiisa. Anis guyyaa guyyaan saantima meetii argachuu nan dhiisa. Inni tapha xiqqoo sanatti ni gammada, ni hofilfa. Ani ammoo saantima tokko guyyaa guyyaan nan argadha. Osoo warqeetu caala jedhee warqee guyyaa tokko fudhadhe ta'e guyyaa itti aanu carraan meetii na darba. Abbaan isaas callisee dhaabbatee ajaa'ibsiifatee sana booda seeqe. Dhumarratti hubate namoonni baay'een ilmi isaa gowwaa ta'e osoo yaaduu ogummaan mucichaa dhokataa fi qabatamaa ta'e waan ogeeyyiin dhugaa qofti dinqisiifachuu danda'u. Guyyaa sanaa kaasee namni tokko ilma isaa gowwaa jedhee yeroo yaamu hunda tajaajilaan kun kolfee seeqa ture. Yeroo tokko tokko namoonni gowwaa fakkaatan dhugumatti ogeeyyiidha. Namni sagalee ol kaasee dubbatu hundis ogeessaa miti. Addunyaan yeroo baay'ee waan hin hubannetti qosti. Kanaafuu waan hojjechaa jirtanitti yoo amantan waan namoonni biroo dubbataniif hin yaaddeena. Seenaa kana irraa waan guddaa akka barattan abdii qaba. Yoo isin gammachiise laayik, sheer godhuun namoota dhaga'uu barbaadan biraan gaha. Sabiskiraaybii gochuun maatii chaanalii keenyaa ta'a. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma.